Wanti akkana maaltu si argate intalati jedheen yaa abbaa anas naaf hin galle yoo ribaa ka'u kanumatti of arge jetteen osoma jarri dhamaanii taa'anii ija keessa wallaalan gurbaan dhufnaan hulaa irraa bananii ol seensisan haatis keessummaa itti dhufte keessummeessutti seente hiriyaan intala tanaatis asiif achi fiigaa keessummaa dhufte tajaajilti boodarra abbaan waan intala isaa mudate hunda gurbatti hime haa ta'u suuraa rakkoon qabu haakima geessinee ilaalchisna mi'aa dhuftu jedheen akkasitti intalattiin kaatee itti dhufte gurbaan takkitti fuula isii argeen akka malee rifate inumaa osoma isii wajji taa'u geelee isii tana ijaan hatee laaluu eegale eega nyaatanii dhuganii booda hayya yeroo biroo walitti deebinaa nageetti jedhee ka'ee bahe wayita inni bahu geeleen isii tunis faana baate gurbaanis yaamee telefoon irraa fudhatee kute guyyaa itti aanu hiriyaa isii tana yaamee dubbise intalti fuudhuuf dhufe naaf hin taane kanaafuu intala biroo barbaadachuu qaba ofiin atti heerumtamoo nama biroo naaf barbaadda jedheen lakki aanuu sitti heeruma yoo feete ammuma maanguddoo ergadhu jetteen gurbaanis tole jedhee gammachuun gara mana maatii isaa deeme intalattiin tun kaatee mana hiriyaa isii dhayxe wayita isii bira dhayxu imimmaan harcaastee booyyoo eegalte way looshinii nan siif kenne sun akkana si godhee laata ani yeroo hunda isuma fayyadama takkaa waan akkana ofirratti argeen beeku jetteen saahibni isii tun garuu tasgabbii qabdi rabbiin waan manarraa oolchuuf akkana na godhe ani rabbii kiyya akkaan abdadha waan naa tolu malee waan na miidhu natti fideen beeku tunis toltuma wayii qabdi abshir hin yaaddawiin jetteen bar gurbaa wayitaasii ba'u yaamee na dubbise isiin naaf hin taane ati natti heerumii naan jedhe dantaa keeti jedheeni biraa deebi'e jetteen maaliif akkas jettaan carraan tuyyoo na dabarte maaliif si dabarte tarii qooda rabbiin siif qoodeetu tana ta'a ammuma bakka inni jiru barbaadii dhiifama gaafadhu ati bultii jaaruun na gammachiisa jetteen intalattiin ammas haasawaa kijibaa itti fufte carraas jala dabartan akkamitti fudhadha ati akkanatti hamilee cabdee hangammachuun cidha godhadha abadan hin ta'u jetteen dhugattuun haalaan siif gammada inumaa carraatan yoo ati argatte hamilee horadha ammuma ka'ii deemii namticha barbaadii dhiifama gaafadhu jetteen akkasitti kaatee biraa baate torbaan tokko booda gurbaa maanguddoo ergatee nikaha godhaniif cidhas godhanii wal fuudhanii bultitti seenan gurbaan torbaan tokko qofa intala tana wajji jiraatee ka'ee gara bakka irraa dhufee deebi'e intalattiin fuulli bade tunis kaatee haakima dhayxe doktora cimaa dhibee gogaa qaamaa wal'aanu bira dhayxee waan mudateetti himte doktorichis mee looshina dibatte san fidi jedheen kunoo harkaa qaba jettee fuutee itti kennite guyyaa lama booda natti deebi'i looshina kana haala gaariin qoranna rakkoo teetis hoggusan argina jedheen guyyaa lama booda gama doktoraa yoo deebitu doktorichi oduu nama rifachiisu himeef looshina kana keessatti keemikaala hamaa argine keemikaala akkaan hamaa ta'etu itti dabalame waan hojii oomishame osoo hin taane namatu harkaan itti dabale jedheen kun akkamitti ta'uu danda'a bar hiriyaan akkaan jaaladhutu naaf fide jetteen dhiifama naaf godhi shakkii malee wanti fuula kee balleesse keemikaala kana hundaafuu hedduus hin cinqamin wanti kun wal'aansa gaarii qaba baatii muraasa sira tura malee fayyitee qulqullutti deebita jedheen isiinis gammaddee wal'aansa hordofuu jalqabde guyyaa waan doktora bira deddeebituuf doktorichi waan hunda adda baasee gaafate intalattiinis hiriyaan isii tooftaa kan fayyadamtee jaarsa isiif dhufetti akka heerumte himteef kanaafuu maaliif himannaa irratti hin banne nuti waraqaa akka kana mirkaneessuu siif kennina mana murtii dhaqii himadhu anis ragaa siif ta'a jedheen yaa doktor an saahibni tiyya carraa akkanaa mudachuun isiitu yaaddoo natti tahee jira waan nyoon dhukkuba hamaadha santu akkana isii godhe malee isiin nama hamtuu miti akkamitti isii gargaaree dhukkuba kana qalbii isii keessaa qulqulleessa jedhee cinqamu jira ati immoo mana murtii dhaqee rakkoo biroo itti dabalinaan jettaa jetteen doktorichi haala intalaa argee akka malee ajaa'ibsiifate zamana kana keessa nama akkana waan arguun seene akkamitti nama hamtuu sitti dalageef toltuu yaadda bar isiin carraa kee cuftee ofii fayyadamte akkamitti isiif cinqamta jedheen anaaf isiin xiqqeenyarraa biyyee wajji daayinee waliin guddanne rakkoo fi bal'oo hedduu waliin dabarsine dogongora isii irraa argamte takkittii tanaaf jecha saahiba tiyyan jibbu rabbiin jiruu itti haa bal'isu ammas toltuma isiif hawwa anas rabbiin na haa fayyisu riskiin tiyyees qophama jirti jetteen doktorichi haala intala tanaatiin hedduu booji'ame innis nama fuudhee bultii qabu miti kanaafuu intala tana of jala dabarsuu hin qabu waan danda'e amansiisee isii fuudha jedhee murteeffate wayita isiin wal'aansaaf dhufte sodaa tokko malee dubbise an haala amala keetiin booji'amee jira jiruu tiyya keessatti nama akka kee haala gaarii qabuun argine yoo naaf hayyamte si wajji bultii ijaaree ilmaan gaggaarii si fakkaattu horuu fedhaa jedheen intalattiinis yeroo muraasa naaf kenne itti yaadaa jetteeni waa'ee isaa qorachuu eegalte gaaf tokko wal'aansaaf yoo hospitaala dhayxu doktortichi dubbii ajaa'ibaa intala tanaaf hime namticha gaafa duraa si fuudhuuf dhufee hiriyaa ta'e fuudhe san hin beekaa bar amma namni naaf hime namni sun nama hamaadha amma dura intala afur moo shan fuudhee gadhiise amala fokkataa qaba dubartiin hundi wajji jiraachuu dadhabdee dhiistee biraa deemti baguma rabbiin sirraa hambise jedheen intalattiin ni gammadde garuu eentu siif hime jettee gaafatte gandi guutuu waanuma kan haasayaa bar abbaan mana jiraa gurri ala jira jedhaniimi namni hundi waanuma keessan haasayaa jira jedheen tanuma keessa namtichi ala jiru kunis dubbii tana dhage jaartiin isaa intalataan fuula balleessitee carraa san fayyadamtee akka keessatti heerumte odeessaniif akkas taatu tana yeroo maan jalaa baqachuu naaf wayya tumboriyoon natti aarte anas summii na nyaachistee na ajjeesti intalti akkana bultiif hin taatu jedhee telefoonitti dhaye yaa addeetiyya waa hundaa dhagahee jira intala saahiba teetii tan akkaan si jaalattu irratti hamtuu san hunda dalaydaa ati bultiif hin taatu sihii kee nageetti jedheeni telefoona gurra irratti cufe intalattiin imimmaan harcaasaa gara maatii isii deebite maatiinis waan hunda dhagahee hamilee cabe nuti akkanatti isin guddisne akkamitti waan fokkataa kana dalayda jedhaniin yoo isiin manaa baatu namni hundi qubaan isii mul'isaa irraa haasa intala falfaltuu san jedhanii maqaa itti baasan intala falfaltuu jennaan nama hunda bira beekamti bultiif isii barbaaduu miti namni itti dhihaatee waliin haasa'uu ni dhabame hundi fagootti irraa baqata baatii muraasa booda intaltituun ni fayyite fuulli isii qulqullaa'ee akka gaafa duraatti deebi'e isiinis gaafii doktortichaa qeebaltee maanguddoo ergadhu jetteen doktortichis maanguddoo ergatee intala manaan gahate
Jarri lameenuu jiruu gammachuu jiraachuu eegalan. Intalti falfaltuun ammoo mana keessatti ukkaamamtee hafte. Hisdii yookiin falfalli akkaan hamtuudha. Imaana qalbii keessaa balleessiti. Sheexaana gargaarsifattee waan hamtutti nama kaasti. Namni falfalu kasaaraa malee toltuu takka illee hin argatu. Hoggayyuu tola namaaf yaadi. Yoo namni waan gaarii argatee gammade atis gammadiif. Maasha Allah jedhi dubbii gaariin gammachiisi. Atis caaltuu sanii rabbii kee irraa kajeeli. Yoo gammachuun namaa si gaddisiise, yoo toltuun namni badhaafamu si rifachiise, dhukkuba hisdii kanatu qalbii tee keessa jira jechuu. Gama rabbii keetii deebi'ee araarama kadhu. Rabbiin arjaadha. Dureessa waa hunda qabu. Waan nama saniif kenne olitti siifis kennuu danda'a. Kanaafuu waan namni sun argateef gammadii tasan caaltu rabbii kee kadhu.